kabanya deh. Waan biraarratti wal qabanya malee. Kanaafuu mana kiyyaa jechuu keeti. Aangoo ta'uu hin beeka malee kan kee ta'uu hin beeku waan ta'eef kanarratti waliin qabanyu haadha ko. Sorry. Ani immoo si dura si hojii waan jiruufini wal balleessuu taati malee ana biratti wal kabajuun hin jiru. Yaa. Eessa jiraattan? Lakkoofsa kennaa kemme? Bro, lakkoofsa kennaa kenne? Jechaan jira miti. Amerika dem guutuun asiraan jechaan lakkoofsa kee rakkoo qabu. Amerika dem biyyuma rakkoo miti. Duwwaa shan? Eessa jira siin jechaa? Dubai yang jira dan eessa jira siin jechaa jiru? Gattaa miti maa? Ada faata ergi geemi ergi. Unboxiidhaan na dubbisuu. Ani waadaan na biraanti ni dabar. Asumaan naa kan rakkoo qabu. Oko. At faate maal taate? La rakkoo qabuuti asumaan naa kennan mat keessa ma boksi maal gooname rakkoo asumaan naa kennan waa. Ani waadaan na biraan muddatu bar. Okay. Amma mul'ata. Biiftu gara kiyya isaanii. Okay, anaaf si gara tokko godhu bakka. Guys, taap ishi. Family taap godhaa hundi keessa. Ela, warri na bira jirtan hundi keessa harkaan lafa qabadhaa toshi. Taap kophii. Ati gara tokko lubbu. Taap godhaa. Ati fi wajjin taphachaa. Biiftuu. No. By the way, la dhaga'i sitti hima. Ati obboleessa nuun taatu ati dhaga'i abbaa keenya. Hinde? Amma akka jechuun hin jiru gaafa irratti hin jiraachisanii abbaa kee raataa tanaan hin jenne biiftuudha dhaga'i. Ati gaafsa abbaa raataa tanaan hin jenne bara. Guys, akka nu moone. Mama si arge. Ara bannaata yara si arge. Guys, Suuraa kee hundi namatti jira bara baase nama si baasa rakkoo qabu hunde. Isin gaafa nama nyaatanii gaafa nama nyaatan lubbuu namaan jettanii gaafa nama geessitanii immoo hudduu namaan jettanii maal jechuudha? Gaafa duraa san lubbuu qashtii maali dhiirri malaatan jaalala beekee immoo abbaa kennaan taatu. Inshaallah beelaa si haadha banin jedhu sillee si abbaara dhugaa waaqaa sin dhiisu. Isa immoo keessa amma Taap godhaa. waadani si jamu. Undi keessanuu taap undi keessanuu let's go. Nama kuma Let's go guys. Dhugaa inni yoo Dubaay jiraatee kooti kan uffate inni sin fuudhu torba tokko isa garuu an sin dhiisu godhaan. Dandagatiin biiftuu ishii? Taap godhaa. Dandagatiin. Family wanta ka kudhan ispi challenge bana. Wanta kudhan. Taap godhaa. Ijoollee onnee xiqqoo sakkeenyaa. Siin deebisuu malee. Ababa abbaa kudhan tokko. Kan jettaati. Ababa abbaa kudhan waada moonne xixiqqoo. Gara na dhiisati sin onnee xiqqoo takkennaa. Sabaaboo kudhanii san. Abbaa kudhanii tokko. Abbaa kudhanii naa kenna naani. Tokko jiru sin. Abbaa kudhanii tokko. Hundee? Gudii dabar. Gaa'is nama tokkollee hin jiru. Astaghfirullah, nama kuma tokko keessanu guys. Nama 500 keessa ababa abbaa kudhanii dabdannaa namaan gudii dabar. Maal taatan jala? Dhaga'i waadaa sitti hima. Inni baraate. Biiftuu. Taap godhaa hundi keessanii. Dabilii lamaan baay'isa guys. Dabilii lamaan baay'isa guys. Gaa'is sorry na biraa fuuldura inni taap godhisin. Guys, lamaan baay'isa. Nama kudhan nama jala taphichaa nama kuma tokko jirtu. Astaghfirullah ilazim warra zalaa kun maaluma dalagaa jiranii. Taap illee gochuusii ulfaate. Dabilii irratti hin kennitan. Indee ምንድን ነው guys? Namni kun hunda asirra teessanii maqaadhaaf immoo taadha. Taap godhaa ishii. Ara baakkaachuu ta'u warra sii Taap kuni. godhaa. Simile thank you. Taap godhaa hundi keessanii. Mataa kee maaltu sirraa fixe haadha ko? Ishii nama nama jaataa. Poolisii godha reessitu dura tuqe odoo tuqu baatte amma abbaan manaa kun aman tuqu tuqxe. Maanni rifeensa kee maaltu sirraa fixe? Maal isa kun akkana akka faachoo wanni walitti mammaratee wal keessa seene kana akkanatti malaatee qulqullaa'e kana wayyu. Maal godha kun ikkoo fuula faana homaa garaagarummaan qabu kan kee ikkoo kun ikkoo simboodhaan. Fuulli bareedinaafuu bar kaameeratti hin deebi'anii dhaabbatanii kun akka ijoollee maraa jechuun nama maraattuu hin jiraatu magaalaa keessa jiraatu fa'a. Maal hin filattu hin dhiqattu?
ما كسر تشيني في كيس سكاباتنا ما كرك بدان Way sitti nima. Ana moo siidha namni inni kanne yookiin qulqullina qabne fakkaata. Sanuu barko. Kooti abba guddaa Itoophiyaa tokko tokko uffattee Ameerikaa jira Dubai ta'a. Maali Waada inni kalladuu dhafi dhaabishi. Haga biyya kana dhufte baasii beeka. Bageeta. Tu. Ante? Taap guddaa ka family hundi keessan taap guddaa. Biftu jaarsi kaga maraatiin seene baatii meeqa? La azime di ka bakka dhiisi maalate amma namni hundi qaldii wal qixan danda'u waan ta'eef dhiisa bakka akkan nuti qallan. Baatee deemku wallahi ka abba guddaa kiyya fakkaata. Wallahi ani homaan itti fakkaatu baadawe. Maaliif? La deebiin deddeebisina ka bakka. Deengadda dhufee biyya. Homaa rakkoon qabu. Deengadda. Guyyaa lama jechuudha wajjin. Ati erga dhuftee turte? Ani amma asumatti dulloo beekaa. Jalqabu irraayyuu. Dhugaa rabbii bakkaati hin barbaadamta. Ande ani immoo ijoollee uffata sirreeffatiin bira hin deemu ka barbaadamullee osoo du'e. Sanuu ka duwidda keessa hodhaa akkuma faaxee mana jaawanni jettu mana kontiraata hartuu bara. Biiftu kun dalgoo keetti kan duraan kotti kennitee fi dhiifama itteeni mastaawashaadha. Gara laafoo. Geemii haa taphannu mee. Ani gaafa na tuqan hin beekta miirii akka xumuraan dhiisu. Inde maal taateettu qabdu? No jechuun inni illee waan badee hin jenne geemii haa taphannu. Laa kootii kanatu barii. Geemii taphachaa irra nuti isa kaadhu gaafataa hin namaanni. Osaa dhiisi maal ta'e kootiin kun dhugaa rabbi. Laa kootichi bareeda garuu oollaan nama faaxee mana madaamatti nurraa xalabataa beektaa yeroo baay'ee kootii akkana. Hin bareeda miti baasee bareedumsaa qofti gaadha dhiisati. Ayyee bakka dhiifnesi erga haadha faaxee dhiifne jirra. Yoo na takka dubbatan kudhan dubbachuu nama kiyyaan beektanii miree. Bakka dhiisaa kaamaan jechuun akka qalliitti jammartanii amma mararaa jirtu gani isinitti mul'achaa jira. Maal taane bolu? Rakkattee biiftuu rakkattee jidduutti. Dhagee amma haadha faatee asitti naafuuf gaafadhu waada qoy ati amma takkaa onlaayinii seenteen qaxxattee nama garsiirra galchite maaliif? Akkana laayifii irra jiru agarteessa. Ayyaana ala kana booda dubartii takkitti gastii gubbaan galchin. Gisee galaniitiin akkas achi garagalsiin jedhanii ati moodelistii wayii agarsiisuudhaaf miti kan dhufte anjaartii qabatan alaaltee naa tolchitee deemi laayivii seennaan jettee jedhe furraa dhoogge dubartii. Haadha faatee amma laal walitti kaanullee akkas illee otaatiin dabbara inni qotiyyoo miti kaadda mana keessa galu qotiyyoo tokko tamadama maal jechuudha dubartii gastii kee hin galchinii asiin hin baasini achiin hin baasmaa koloniin akkasii maa inni. Maal gooti dubartiin gastii isaanii gubbaa? Innaa dubartii gastii isaarra maal gooti? Inde? Gabra bittee maam jettiin? Shamarran ikkoo waa gabra wayiiti ilma namaatiif afaan oromoo dubbataa bar. Amanaa taate profeesar bakka amanaa. Ati eessa qoyi ijoollee isaati? Ani dhaloonni kiyyaan boodha. Akkas taanaan bar warra waadaan akkuma maqaa kan keetii waadaan. Warra waan tokko amman dubbadha gahee kana dubbatte hingaa. Haadha faatee seera godhe. Bidharaata warra haati faatee odoo waan sirrii godhate jechuu. Anallee yeroo kalitti silaa hin ta'u qixxee dubbanna hin ta'u. Wallaasii kenna. Wallaa hin baay'ate hin ta'u daqiiqaa shan guutuu si dhageeffadhe hin ta'u. Hin ta'u nan baas fakkaatti. Ana asirratti sirraa bu'aa dhageeffadhu. Asirratti xumuraan laal tokkoffaan wanni guddaan ati gaafni dubartiin takka gaafni cabdu yookaan ammoo gaafni dubartiin takka duute jedhamtu dubartii mana keessa teessee harka dhiiraa qofa eeggattu gaafa inni si gatee si biraa deeme achi kaatee hojii wal baruun sitti ulfaata achi kaatee qaama kan kee hojii barsiisuun sitti ulfaata mallaqatti mallaqan qabdu waan taatuun qabdu maal taataa gad deebitee suusanyaadhaa fi ciisanyaa taataa jechuudha. Mallaqa keessan irratti karoorfadhaa yeroo baay'ee mallaqa keessan irratti mallaqa si nyaatee si biraa deeme xoosee haa ba'u itti dhiisi dalagi ka biraa gufuu bakka kaleessa kufte sanitti hin deebiin. Haadha faatee dhumu. Bakka kaleessa kufte sanitti mallaqa kan kee haga qabdu dhiiratti ni min hagana qaba jettee dhiiratti. Barkana bakka amma haati faatee kalaas
dimbara qabu keessa akkamitti kam qabattee kam dhiftu jettiin. Wallahi billaa dhugaa addaan baatan dhiira mallaqa akka qabdanitti himnaan dhiiraan addaan baataniirtan. Haga qabdu itti himta jennaan. Oromoo maal jettan dhiisee biraa bahu. Dhiisee biraa bahu. Wallahi dhugaa isin hin jedhu. Dhiiratti mallaqa waan akka isin qabdanitti jette himtanii dhaggeeffadhu biyya dhaggeeffadhu amma bifti dhaggeeffadhu sitti maa. Wanni isin jette cinaan kasi fayyadu cinaan immoo kaqiletti gatu. Waan san keessa waan tokko waan isin jette hin deeggara ka deeggara wala sitti mamu kanaatum haa wal si jabeessu. Dalagadhuun dhuguma. Okay? Dalagachuun dhuguma tokko. Lammaffaa qabeenya keessa jammar dubartiin dhiiratti himuun hin barbaachisu. Ka isallee ka isa dura jiru gaafachuun hin barbaachisu. Akkuma keetti himne san ka isa dura jiru kasi dura wayita inni akkasii walitti